Yo. Okay. Yeroo muraasaaf qaame. Sena. Silkin amman sana wajah so bis itu mau kisah itu beda. Woi cara kasih lalu aja tena berasa. Ifa maya bo. Woi yo cara. Tara tak qaame tikshoo ina soo fudha. Agise? Woi tikshoo ina soo fudha dinara. Wanti itu. Sena me oli share kora. Hordoftoonni FB khiyya kan islaamaa kan waaqeffataa kan kiristaanaa hundinuu salaamanni khiyya jaalalaa laphee irraa buqqee isin haadha qabu sheer waliif godhame dafa sheer walii godha جارتي تبرت كابتن جارتي تبرت dafa me sheer waliif godha dafa بريسم بين جرا سغالي بريفم بيخو nam takka jira saalleen sa'a malee fakkaatti waan oromoo yeroo ammaan tana keessatti ajandaa godhattee irraa haasawaa jirtan irraa hin jecha tokkoo fi lama dubbachuu barbaada sheer waliif godhame dafame kaseentan kun dafame kan biraan ga'a nam sadii jiraame sadeen kun sheer godha takka sheer waliif godhame maat dafa game dafa sheer waliif godhame sheer dafa game dafa nama heddummeessa yoo waan guddaallee miti ayyanduma haala yeroo ammaan tana oromoo fi oromoo gidduu deemu jiru irraa hin jecha lama dubbachuu barbaada dafa sheer waliif godhame dafa me dafa nama furtaatanii jirtanii nam shanan keessa jirtan kun mee takka sheer waliif godhaadha kaanis yeroo viidiyoon dhumattetti haadha qabatu rakkoon qabu ni haasofna mee naqaa nama sheer godhaadha dafame deebiseen jiraar sheer waliif godha sheer seenaatuma jiraansa sheer waliif godhame yeroo hedduu waan ajandaan taaneef haadha ajandaa agartee miti ajandaa godhannee beeta irraa haasofna nuti oromoon tuni iccitii sila akka agartee miti
oromummaatti dho'isinee itti fayyadamuu qabnus maaliif akkas hin taane jennee wal baasisiifnee yeroo hedduu keessa keenya ifiif barra jennee keessa keenya diina wal garsiisaa jirra sooshaal miidiyaa irratti waan hin taane wal gaafachaati. Meeshaa waliif godha. Halo, halo. Aywa. Ayo jala kam naga. Oke, udah. Saya alhamdulillah. Daga mah. Jirra. Ne. Jantan nanti kan rahasia asal jenis Aku mana mutu kuba kabu. Ajandan wae arra irraa dubbachuuf dhufeesi. Wae ajanda Oromoo fi diina gidduutti deemaa jiru kana. Waan kunis waanuma xiqqoo takka irraa dubbachuu barbaade. Yeroo hedduu wanni wal gaafannu waa'ee amma amantaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo wal qabsiisanii sooshaal miidiyaa irratti oofaa jiran kana. Kanarraa hin waan xiqqoo dubbachuu barbaade. Oke, waan dhugaarra jirta. Inni kun waanuma namoota dhugaadha. Istuuba godhu waan kana diinni hojjetee waa firrii hojjete. Inni kun waan dirqama qabudha. Garuu ammoo harka tokko ajandaa godhatee Oromoon irraa haasa'uun kun naaf hin taane isa kana. Maali beektaa yeroo ammaa duraa takka yeroo gabaabduu takka dura waan waraana adda bilisummaa Oromoo kana irratti wanni kunis jecha diinaati. Maali waraanni adda bilisummaa Oromoo yoo jiraatu taate maaliif as bahee haayichitti namni akkas ta'u jiru maaliif dirree bahee lolle maaliif hirkattummaadhaan lolaa yeroo takkuma hirkattummaa jalaan baanuu jedhanii yeroo Tigraay fi Tigraay wajjin ajaansan keessatti ajandaa xiqqaa tokko oofaa turan ajandaa godhanii waa'ee waliigaltee waraana Tigraay TPLF fi waraana adda bilisummaa Oromoo kanarratti. Kana booda maaliif akkas ta'uu qabe akkana ta'uu hin qabu nuti taanee deemuu qabnaa maal jedhanii gaaffii taane gaafatanii. Wanni kun iccitii barbaada. Iccitii mataa isaa qaba. Maaliif jennaan muka tokko gisee falatu deemu. Akka yoo akkasitti dhooyte uumamaan akkasumatti dhawwatu akka yoo inni dhooyte falatamutti ilaaltee falattameeta. Sana akkasuma abbaa keessa jiru beeka waan san dhugaadha keessa formulaa isaati. Akkaataa itti socho'aa jiruu fi akkaataa itti iccitii isaa dhooffatee iccitii osoo hin baafne amma fakkeenyaaf yeroonii fi inni amma ormaayyoota Oromoonni tokko akkasii gaaffii akkasii san dhiyeessuufi maaliif hirkattummaadhaan loltanii taatanii naannollee gaaffii akkasii san dhiyeessanii yoo waan kana guutuutiin deebite jedhee namni waan kana keessa jiru hojjechaa jiru qulqulluu harkaa qabu akka gotaa jiru beeku tan iccitii tana waan ta'eef inni kun iccitiidha. Iccitii tana baasuu hin barbaanne. Maaliif jennaan oppoodiyoonis nuuf diinuma. Warri aangoo irra jiranii fi warri Tigraayis nuuf diina. Kun akka nuuf diina ta'e namuutu ni beekna beekadhu. Ni beekna Oromoo guutuun nuuf diina akka ta'e ni beekna. Okay, waraanni keenya waraanni adda bilisummaa Oromootis yeroo durii fi yeroo ammaa tana keessatti jijjiiramni inni qabu akkam akka ta'e namoonni ni beeka. Baay'inni isaa dur akkam ture har'a akkam jiraas namoonni ni beeka.
akkasuma maaliif kun tahaa jennaani sanis nuuf diina kunis nuuf diina isaan lamaan kanaaf walloo jira gisee isaan kun lamaan kun humna kana wal gabaabsan humna isaanii kana wal gabaabsan cinaa tokkoon fakkeeffannee waraana itti leenjifachaa rakkoon nuti qabnu ni beeknaati akkasumatti deemaa jira. Waan kanarratti gaaffii dhiyeessanii yeroo hedduu maaliif akkas ta'e jennaan dureen wanti dhaabbata hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo olaanaanis darfuu xiqqoo takka godhe akkasitti iccitii silaa bahuu hin qabneesi sababa hawaasummaatiin hawaasummaa keessa naqatanii maaliif akkas hin taane jechuudhaan namni sooshaal miidiyaa kanarratti gaaffii hin taane gaafatu xiqqaattus akka iccitiin baatu godhe. Yeroo ammaa tana keessatti deebitee yooniif TPLFituun gara biyyasiitti deebitee baafattee daangaa siibichaa kabachisiifattee kateessu taate humniti mootummaan qabdu tun eenyurra deebiti? Humnoota waraana bilisummaa Oromoo deebiti tarkaanfii waan bifa qabaatii warri hubachuu hin qabne illee karaa kanaan hubatu. Akkasuma ajantaan amma sanqutee ajantaa kabiraatti dhufee warraan tana amantaadhaan yookaan kanaan namni karaa amantaa jechee ajantaa amantaa godhee irra jira. Kana ittiin kana booda jira. Maaliif jennaan achumarraa kaatee itti dhufna bal'inaan irraa dubbata tanaasi. Maaliif jennaan akkasii nuti sandii TPLFisaniiniif biraan godhanne isaanis dantaa isaanii lolaa jiran jedhee eeganni irraa dubbate booda isaanis wanni itti dhaga'ama jechuudha. San booda iccitiin inni itti deemaa jiru tun maal akka ta'e ni beekaa namni ichi deebi'eeti ajandaa maal sii godha. Shaneen akkana nama gootii jee akkana nama godhu jirti waraanni adda bilisummaa Oromoo akkana nama godhu jira baa'oon akkas nama gootii jee islaama maqaa islaamaatiin islaama balleessuudhaaf akkana daleedee jee namni firrin dalagu beekadhu diina maqaa agartee miti maqa balleessuu dhaabbata bilisummaa Oromoo kanaafi kana maqaa balleessee akkaataa itti isatti maqaa balleessee tarkaanfii irratti hin fudhatu ajandaa isaaf as deebisee kana jechuun maal jechuudha akka qaama takkaa fi qalbii takkaan namni waraana adda bilisummaa Oromoo kanatti humna ta'ee fi itti ida'amaa wajjin hin deemne kana jechuun maal agarsiisa Oromoo amantaadhaan adda qoodu agarsiisa garuu mootu dhaabni adda bilisummaa Oromootiif garuu mootu dhaabni adda bilisummaa Oromootii fi waraanni adda bilisummaa Oromoo amantii tamiifuu kabajaa qaba. Amantii tamiifuu. Waa'ee isaa yoo beeke ni beeka sabni isaa. Kan itti dhiyaatee waan inni ta'e bare ni beeka. Sabaaf jeebee saba hin miidhu. Kaayyoo isaatis miti. Kaayyoon isaa waan guddaadha. Maali? Kana namni godhu beekuu qaba yeroo hunda Oromoon diina. Diinni kana maaliif godhaa yoo jenne ajandaadha. Kana keessa waan biraa dalagu jira diinni ajandaa biraa sii qopheessu jira. Hanga ati gartee miti waraanni adda bilisummaa Oromoo akkamitti akkana godhaa jetteeti waraanuma kee kanarratti itti deemtee waa'ee waraana keetirraa haasoitu inni waan biraarraa waan biraa tatirraa haasoitu sii qopheessu jira. No, itti dhiyaatee namni waraana adda bilisummaa Oromootitu akkana godhaa jechuu dura itti dhiyaatee waraanni adda bilisummaa Oromoo san waan kana ni godha. Kaayyoon isaa akkam ture? Fedhiin isaa maali? Wanni inni beelaa fi dheebuu qorraa fi aduun gubatuuf gammoojjii baddaa keessatti maali? Fedhii akka ilmi namaa qabu qaba.
fedhii lubbuu isaa san hugguree maaliif daggala keessa jiraachuun isaaf malee akkamitti deebi'ee lammii isaa maqaa islaamummaatiin maqaa amantiitiin akkas godhama jee yaadama. Kun waan hin yaadamneesi waan siniis hin taane hubatuu qaba kan uummanni keenya. Ajandaa godhatee raasa'uu hin qabu. Gartee warra chaanaala irratti guddifachuudhaaf kana ajandaa godhatee haasa'u hundaan dhaabbadhaa jennaan. Waan way fagalaadha ammaa si waan dhugaati. Wanni guddaan wanni namni hubachuu qabu maali beektaa? Waraanni adda bilisummaa Oromoo yookaan dhaabni adda bilisummaa Oromoo amantaa kamiifuu akka kabajaa akka tiisuuf liqitti hubachuu qaba uummanni Oromoodha. Amantii kamiifuu jibban qabu. Isaan hundi hubachuu qaba. Waan illee dhaamsa fayyada kanuma. Namni Oromoo ta'e bikka kana qaqqabee ajandaa diinni si darbee fi ajandaa saba gartee miti saba keetii adda bee diinaa fi fira adda baastee beekuun dirqama keenyaa jechuudha. Waan akkasiiti. Kun dhuguma ajandaan kanuma ajandaan Oromoon baafachaa jirtu. Akkasuma kun waan way fagalaa qabu. Dhageeffame kun ajandaa Oromoon godhachuu hin qabdu kun ammas waanuma beekamaa ilmi namaa tokko qorraaf kannee du'a lubbuu isaa saba isaatiif kannee gaara bikka san jiru. Uummata Oromoo irratti raawwannoo akkanaa tan hin raawwatu. Kana nama hundaafuu firaafis diinaafis kun ifa gala qaba. Uummanni Oromoo kanaan gartee amantaa yookaan ajandaa godhatee gartee du'a deebi'ee wal nyaachuun amma diina akka ta'e islaafis abbaan fedhee gartee hubachuu qaba. Diinni ammaas nuuf diina abbaan fedhe gartee Amaara ta'us Tigree ta'us lachuu nuuf diina keenyaa fira keenya yoo ka godhatan ta'e ilmi namaa hubannoo takka waraana gartee maaliif Tigraayitti dabalamaniis kunis haja'uus gartee abbaa keessa jiruun lola beeka. Siyaasaas isaanii harkaaba namni biraa bikka biraa taa'ee har'aan tana waraana adda bilisummaa uummata Oromoo hoogganaa hin jiru. Hoogganaan isaa isa keessa waan jiruuf waan kana keessa warra alaa kana gartee tooftaan osoo wal qubannoo hin qabne duuba wal komachuun osoo hin hubanne nama komachuun akka fayyadillee waan nama fudhachiisaatti miti. Kana isaa hundi warri ajandaa godhatee of hojjetus akka hubatu gartee akka hawaasa hin baareessine keessaafuu namni isaa yaaniif namni biraatiin dhaloota irraan tanaa irraa harkachuu hin danda'u waan kana diinni raawwatus gartee dhaloota qubeedhaa dhaloota irraa kun qaruuteedha akkuma Haacaaluu Hundeessaa jedhe. Dhaloota ammaa kanarraa harkachuu hin danda'an gartee uummata keenya yoo uummata wanti ta'e malee dhaloota ammaa irraa diina ta'es fira ta'es warra gartee ajandaa karaa FB kanarraan ajandaa godhatee haasa'u kanaaf dhaamsiin hin qabu garuu hawaasa yookaan gartee kana inshorokkeessinaa malee gartee dhaloonni ammaa hin dhagu dhaloonni irraan tanaa haqabta jiru kun dhalootuma qubeeti dhaloota qaruuxee kana dhaloota qaruuxeef duuba deebisuu hin danda'ani diina ta'es fira ta'es kanaan dhaamaafi dhaloonni irraa dhaloota amantaa wal qooduu miti dhaloota kutaa wal qooduu miti dhaloota Oromummaa isaa qabatee Oromummaa isaa beekee of beekee gartee of beekechaa deemaa jirudha waan ta'eef kana ajandaa Oromoo godhaniif haa godhanii garuu warra gartee karaa kanaa illee osoo hin hubanne karaa FB gubbaadhaan deemee asii ajandaa godhee yookaan chaarnalii yookaan gartee karaa wanti ittiin guddifadhee ittiin deemu kun ajandaan isaa isumaaf haa baasu seenaan isa gaafatti waan kana osoo hin hubanne oofanii as gubbaa fiiguuni. Kanumaan daamaafan ajandaa godhatee as gubbaa deemuun kanaatitti namni sabatiif qorraaf aduudhaaf miindaa inni saabbatu waraana adda bilisummaa uummata Oromoodhaaf qabuusaa kanaafi. Har'a ala ta'anii gartee biyya namaa fa'aa keessa ta'anii dalagachaa gartee waraana adda bilisummaa uummata Oromoo komatan. Karaa amantaatiin illee waraanumaan barbaadan. Kana gartee karaa isaanii geessuu barbaadu.
fira yoo ta'es an diinatti hin beeka. Kun warra gartee ajandaa kanaa qopheeffatu hunda ajandaa isaanii dhaloonni irraan tanaa ni fudhata jee hin eegu. Hin fudhatus abdiin ifi qaba. Dhugaadha. Ofumaaf boodetti rakkachuu ta'a ammas waan takka hin balleessu. Waan takkaas Oromoo irraa balleessuu hin danda'u. Gonkumaa ammas ni balleessattee hin eegin. Dhaloonni irraan tana biyya harkaa qabu dhaloonni irraan tana qabsoon deemaa ture dhaloota qaruuteedha. Halolaa deemus dhaloota qaruuteedha. Hoogganaa deemaa jiruunis dhaloota qaruuteedha. Dhaloota ammaan tanaa gartee warri gartee biyya namaa Ameerikaa yookaan daasboorota ta'ee gartee biyya namaa taa'ee gartee feesbuukaan jawwaalaan kana taa'u uummata gaara jiru gartee uummata saba isaatiif qabee dhiiga isaa dhangalaasaa jiru kana komachuu hin danda'u gonkumaa hin danda'u ammas. Eesemi abbaa fadhee hojii jira miti hojii jira ammas waraana keessatti na dhaabbatanii jaanii isaa irraan tana biyya ameen namaa keessa gartee lammii lammaffaa yookaan lammii tun sababni kana gartee achi taa'ee gartee nama qaama isaa isaaf kan ro'ee isaa isaaf kan dhiiga isaa isaaf kannee gartee biyya isaa bilisoomsuuf jiru kana karabaattaa kaayyatee biyya alaatii homata yookaan waraana yookaan amantaadhaan qoqqoodee osoo jantaa hin hubanne hubatanii yoo dubbatan hedduu nama gammachiisa akka isaan hubatanii dubbatanillee asumaan hin dhamaaf abbaa fadhi ta'us dhiya ta'us fira ta'us. Dhugaa keetii jala kiyya kanarratti waan takkaan dubbachuu barbaade maal bareeda akkuma atuu jette Oromoo biyya alaa jirtu tanaafis ta biyya keessaatis ta'e dhaamsa xiqqaa tokko waan hin dhaamuufii barbaadu jira. Okay. Fira fakkaatee diina hiccitii waraana bilisummaa Oromoo baruudhaan gaaffiin taane dhaleessu sooshaal miidiyaa irratti isa kana faana buunee jecha isaa fuunee nutis gaaffii akka isaa dhaaba waraana dhaaba bilisummaa Oromoo kana dhiyeessu osoo hin taane. Ani waraanni adda bilisummaa Oromoo kun Oromoof jecha Oromiyaaf jecha lubbuu lafaaf lafeedhaaf jecha lubbuu isaa kannee fedhii osoo qabu osoo gubachaa jiru fadhiisaa dhaggeeffachaa fadhiisaa jibbaa an maaliin godheetiin isa san komachuu jira inni san lubbuu isaa kannee ammaaltu godhuun narraa eegama dirqamni kiyya hoo maalii tana ifuma keeysaniif gaaffiif gaafachuun dirqama keeysaniin isin jaamma. Namni yoo ilaal waan takka feetuun dura if keeyta jaa maaliif qubata koo gisee akkana nama laatu meeqaa gama kee jira. Tokkoon akkasin nama laadde. Tokko yoo akkasin laata shaniif sin laatama. Laa miti amma sadii laal. Sadii gama kiyya laatamu jira laal amma gartaa kiyyumarra. Akkana tokko yoo nama qabde sadii gama kee jira jechuudha. Osooniif nama san nama hojii hojjechuu jiru qeequun duratti ifii teetiif qeeqii fi ammaaliin godhee inni sanoo maal godhu jiraa jee dura ifii teetiif gaafadhu. Eega dirqama sirra jiru ka godhuu dandeessu ba'atte booda ka sirra jiru erga ba'atte booda mirga keetis gaafachuun kee dirqamaa jechuudha. Mirga keessan gaafachuudhaaf ammootu akkaataa mirga keessan itti gaafattee harkattu adda baafachuun hubannoodhaan iftoominaan gaafachuun mirga qabda. Garuu dirqama kee beeytee mirga keetis beekuu qabda. Dirqama kee gara wanti booda mirga kee gaafachuun dirqama qabda. Waan akkanaatiin siin jaa ammootu hagarteen waa'ee amantaa fidee asirratti
ajandaa godhatee irraa haasa'u jiru kun yoomillee taanaan fira Oromootii miti diina Oromooti waan ta'eef ajandaa kana lakkisaadhaati karaa maal godhuu qabnaatti haa imaammannu. Imaammanni keenya isa, fedhiin teenya isa, kaayyoon teenya maal ture? Kana hojii haa godhannu. Waan namni waliin nu dhowuudhaaf nu kaa'e nu garteen numa godhee numa isinumaatu isin godhe nuun jedhu kana nuti hin goone garuu ha godhe ni beeyna. Nuti saniif osoo gurran kan nuun taane waan godhame tana godhamte ha godhame kanarraa akkamitti kafalannaa akkamitti kafalachuu qabnaa. Garuu adda baafadhu nama waan san godhe adda baafachuun dirqama ta'e bariis itti dhiyaadduus erga adda baafatte booda akkamittiin kafaladhaa. Gumaa nyaatta moo dhiigaan baafata. Kana ifuma mataa keessan gaafadha. Ammoo wanni isiniif dhaamu warri waraana adda bilisummaa Oromoo gartee miti kanaan maqaa balleessitan. Dhaabaan isiniin jaa. Yoo gartee miti dhiiga Oromummaa dhugaa san qabaatte yoo diina taate silaa diina. Abshir warri gartee kana hunda komatamu. Komatu namni dura of komata osoo nama hin komanne ati of komannaan komiin namaa sitti hin deebi'u. Namni tokko dura hubatee yoo ka dubbatu taate waan takka wanti miti. Diinni yeroo duraatiif maaliif kutaan nu qoode maaliif afaan nu jijjiire maaliif amantaa teenyaatti nu godhe. Karaa tokko yoo Oromoon tokkummaa isiitiin kakaatu taate Itoophiyaan mootummaan tokko Oromoo malee mootummaan Itoophiyaa bulchu akka hin jirres Oromoon beekuu qabdi. Kanaaf kan nu kaan shira kanaan hulee nurra argatan kanumaa waliin nu cabsiisan irraa arralee amantaa yookaan kutaa yookaan kanumaa arra kutaa diddee amantaan irraan tana karaa kanaan nu deebisan namni gartee Oromoon dhiiga ofii hin lolaasu namni dhugaan Oromoodhaati. Kuni ajandaan bikirraa meerre namni waa hubatu hundi isaa ni hubata. Goda hedduu ammaa hojjetama seenuufiti ajandaa kana beeknee irraa of eeguu gartee diina keenya hunda diinatti beeknee hojii yoo hayaanu taate irra bareedaadha. Yeroo ajandaa kana goontu waa meeqa akka badu namni hundi hayyoota keenya ta'es beekaan keenya gartee namni dura jiru hundi isaanii beekee gartee karaa kanaan ajandaa akka hin godhanne yeroo ammaatti akka isaan kutan gartee karaa kanaan warri gartee hordoftoota keetiif hordoftoota kiyyaas sheer godhanii gartee nama hundaan bira kan akka ga'an karaa kanaan dhaamsa isaanii dabarsa. Waa'ee kiyya qofa haasawutti waan hin jirreef waan Oromoo hundaatiin haasa'u jira. Dirqamni isaan godhuu qaban sheer godhanii bikka kana gartee nama hundaaf facaasanii Oromoo hunda gurra akka ga'uun dhaamsa kana barbaada. Asuma namuu dhaamsa kana gartee ajandaa akka hin godhanne gartee dhaloota irraan tanaa hin danda'an. Garuu bikka itti nu miidhan nu qaba waan ta'eef ajandaa akka hin godhanne karaa ifa. Haguma gartee qabsoon karaa sooshaal miidiyaa kanaan qabsoodhaan cabsanii poolitikaan isaallee nama cabsa waan ta'eef beekuu qaban. Akkasuma poolitikaachuu wanti dura nama cabsu namni ajandaa kana si kaayaan tapha kana si taphatu sirriitti haa fayyadamu namuu kan hin beekne hin jiru. Hubachuu qabaniin jaani Oromoo hundaafuu kanuma ta'a dhaamsi hin dabarfachuu dhufe akka kootitti dhaamsa ajandaa amantaan oofan kana fixadeen jiraan jaayetti namana. Kanuma sheer godhanii akka nama hundi biraan nu bu'an warra Oromooti kaquuqama Oromoo qabu hundaaf kan hubatinis akka irraa hubatu haa hubatees akka sheer godhanii nama hubatiin biraan ga'uun jaani. Tanuma dhaamsi kiyyaa jaalle. Ayyee jala kiyya silaa waan ajandaa amma jiru amma deemaa jiru fiyyaatis waan jiru irraa tuttuine sheer godhaatii akkuma inni sheer godhaatii namutu nama keessan ka'eef jalaa qabdan biraan nu gaadha. Oromoon hundi nu ammaas akka Oromoo guutuu bira nu geessan nu gootani.
maaliif jennaan namnummaan waa'ee ajandaa diinni nuuf kaahee ittiin nu balleessuuf deemu kana qabatee deemu kana hunda biraanuu nu ga'a. Wanna kun yoo dhugumatti dhiiga oromummaa qabaanne yoo dhugumatti nama Oromoof yaadu taate ajandaa diinni sii baaseetti waciniiti ajandaa diinaa baasuudhaaf yaadu. صح صح واخد Kanuma wanneen jechuu barbaadu sheer godhaa hordoftoonni FB Kiyyaas hordoftoonni FB Jaala Kiyyaas sheer godhaati hiriyoottan keessan biraan nu ga'a nama Oromoo ta'e hunda biraanuu nu ga'a isin jenna. Har'aaf hanganuma dubbachuu barbaanna yeroo hin qabnu walitti deebina. Akkasiiti galatooma ulfaadha kabajaan isin gaafannaa sheer godhuudhaan asumarratti wal hordofna walitti deebina ajandaa birootiin walitti deebina. Kanaas bal'inaan irraa haasa'uu teenya ammaaf yeroo hin qabnu galatoomaan isin ga'a.